guyyaa tokko Mandeellaan namichi kun akkasa jibbu beeka kaafteeriyaa kan mana barumsaa sana nyaachuu gaafa deemu barsiisaan sun bakka tokko taa'ee jira. Mandeellaan itti hiqeetu gara teessoo isaatti deemeetu taa'ee nyaata isaa fidatee nyaachuu barbaannaan Profeesarri sun waan tokkotti dubbate. Mr. Mandeellaa jedheen, obbo Mandeellaa jedheen, maali booyyee fi simbirroon waliin ta'anii akka nyaachuu hin dandeenye hin beektuu jedheen. Egaa namichi kun booyyee fi simbirroo gaafa jedhu booyyee eenyuun jechaa akka jiru simbirroo eenyuun jechaa akka jiru ifa. Mandeellaan daqiiqaa tokkoof dhaabbateetu yaade. Yaadeetu dhugaa keeti Profeesar jedheen. Booyyee fi simbirroon waliin ta'anii nyaachuun sirrii miti. Garuu immoo simbirroon balali'uu waan dandeessuuf bakka ishee jijjiirrachuu dandeesseetu bakka irraa ka'eetu bakka biraa taa'e. Maal jechuudha? Atillee anaan booyyeen aan jechaa jirta booyyeen siyaan simbirroodhaa jedhee deemee jechuudha. Namichi kun baay'ee aare. Baay'eetti dhaga'ame. Yeroo biraa haaloo kana ba'achuudhaaf yeroo fudhateetu itti yaadee guyyaa tokko kutaa keessatti barattoonni hundi bakka jiranitti Mr. Mandeellaa gaaffii tokkoon si gaafadhaa jedheen. Na gaafadhaa Profeesar jedhee deebiseef Mandeellaan dargaggoo yeroos. Maal jedhee gaafataa karaa irratti qarshii kuntaala tokko yookaan immoo qarshii kuntaala tokkoof beekumsa kuntaala tokko wal bukkee taa'anii soo argatte isa beekumsaa fudhatta moo isa qarshii fudhattaa jedheen. Mandeellaan kun gaaffii maalii qabaa? Isa qarshiin fudhadhaa jedhe. Profeesarri kun baay'eetti kolfe. Maaliif beekumsa dandeettii mala dhiisteetu qarshii fudhatte jechuuf kolfaga. Kolfeetu ani isoon bakka kee ta'e qarshicha fudhadhu jedhe. Beekumsa barumsa sanan fudhadhaa mala sanan fudhadhaa. Malli suni qarshii uumuu waan danda'uuf isan barbaada malee qarshiin fudheetitti kolfeetu kofalchiise. Mandeellaan kan kee sirriidhaa kan koo sirriidhaa jedheen. Profeesarichi akkamitti jennaan namni kan qabuun barbaadu isan qabaanne barbaada. Ani beekumsa nan qaba, bilchina nan qaba, sammuu nan qaba, qarshiin dhabee. Ati immoo beekumsa hin qabdu, waan qabu sitti fakkaata. Qarshii immoo qabda, isan qabu sana fudhatte. Amaluma namaati waan qabuun fudhatu isan qabni fudhata waan ta'eefini qarshii fudhee jedheen. Lammaffaa ajjeesee jechuudha. Inni maal jechuu isaati beekumsa hin qabdu wallaalaadhaa gurraacha jedhee cabsuufi. Yaadin jechuuf wallaalaan siyaan wallaalaan isa isatti deebise. Namichi kun yeroo kana baay'ee aareetu guyyaa tokko kutaa keessatti qormaata kenna barattoota hundaaf. Qormaata sana gaafa deebisanii maqaa isaaniitiin qormaata waraqaa isaanii deebisaaf. Gaafa deebisuu kan Mandeellaa irratti idiyeet jedhee barreessa doofaa wallaalaa jedhee barreesseetu itti kenna. Mandeellaan taa'ee ilaaleetu baay'ee gubate. Yaadeetu Profeesar jedhe waraqaa koo irratti maqaa keessan barreessitaniitu qabxii koo mukaa diddanii namichi maraate inni arrabsuuf doofaa idii jedhee barreesse maqaa keetii jedhe inni immoo yeroo sadii ajjeese. Mandeellaan ilaalcha kanaan hidhamee garafamee dhiibamee yaanni kun isa keessatti waan biqileef caalee moo'ee seenaa hojjete.